Namni kadamale wayyaanee takka namni mana hagumaa qaba eegannaa ciibsuu malee ciibsanii gisee fincaanii namni mucaan kun nagabbaate eessatti ooftee jechuun malee neeguu malee eegannaa itti yaabu namni akkaniin takka oofanii nama laala kan akka inni jechuudha. Namni jiru wallaa kun qoonqoo mucaa kanaan na barbaadee isaa jaajabee nama dura fiigee wajji nyaatanii bunni hiratanii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya. Akkuma viidiyoo duratti isin waraabee arallee mucaa rakkoosan bira deebi'eetiin jira. Amma isa moggan jira jechuudha. Dila ammatti namni gargaaree nama isaatillee biratti hin garree ammas hobaasaa jira. Akkasumatti jira. Namni viidiyoo duratti illee kan isin maxxanse nama ni gargaaraa jee dubbatu malee sanduuqni dubbisallee ni garree. Takkaati dhaggeeffattoota keenya hinnooti mucaan ammas akka dursan irra daran itti hammataa deemu jirti dhukkubni. Wallaahi namni gargaarullee hin jiru ilmaan Oromoodha. Mucaa Oromoodha kana jechuudha. Isa akkasii dalagaa bakka tana isaa dalagaa isumaatu ol qabee kan qabu jira. Mee akka isaan itti wallaamaa jiranillee inni isinii hima. Takkaati mee haala kam kasarani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mucaa kana asumatti arganillee mucaa kana namni suuraa isaa beektan jedhanillee waraabessu gadhiisan ture. Namni dhufee ilaalu tokkollee hin jiru waan nyaatullee hin qabu hin dhukkubsate malee namni hodhuu waa dhukkubsatellee waan nyaachuu barbaada hamma waan qoonqoo isaati malee waan haakima waan ta'a isaatu hin ta'in nuti waan qoonqooyyuu baay'ee rakkannee jira jechuudha. Kanaafuu jennaan warri mucaa kana beektanullee du'aa illee kadhaa fi rabbiin illee isaaf araaramu. Egaa waan ta'e immoo indillee isin haasa'uu ijoollee isaa takka ta'e inni nuuni maama maqaa mucaan ijoollee Harargeeti. Harargeedha ijoollee isaati. Harargee ijoollee didere. Ijoollee didere. Naannoo kana jiran ijoolleen keessa. Didere soqaadhaati ijoolleen danyin jirti wallaahi tiraanuma jirti hin beeku walaaqii nama mantana wallaahi. Akkasuma dhaggeeffattoota keenya akkuma viidiyoo duratti isinitti hime maqaa isaatii fi biyya isaatii fi ardaa illee isin himee jira. Keessattuu ijoolleen didar hedduudha akkas hedduudha ammallee nagarree jechuudha nama waliin hin qabate tokkollee hin garree namni yoo walii walmukaa dhaabbatee haalaan bareedduudha wal bira dhaabbadhaan isin jira. Mucaan dadar soqaadha. Akka ganta isaaniitillee walquma namaan godhuu dandeessanii sikkii wanni sana sheer godhaadha viidiyoo sana sheer walii godhaadha. Wallaahi hedduu tokkaan mataa hiyyaabuu ofitti aaree jechuudha gizeen viidiyoo dura hallaalu. Nama afaan jiru malee tokko nagarree jechuudha haasumsuun dubbisee kalaasi maashaallah warreen du'aa godhaniif illee galatoo madaa isin janna jedhi bidaa keessan isin hafalee du'aa godhaafin isin jaa gargaadhaan isin jaa akka haadha fi abbaa isaatiillee wal qunnamu taa'ee isaadhaan isin jaa nuti antiyyaafuu biyya jechuuti hin beenu asuma garree dadar jechuudha inni dadar soqaadha. Akkam firoomsa akkam masala akkam wayyaadha. Namni kadamale wayyaanee takka namni mana hagumaa qaba eegannaa ciibsuu malee ciibsanii gisee fincaanii namni mucaan kun nagabbaate eessatti ooftee jechuun malee neeguu malee eegannaa itti yaabu. Namni akkaniin takka oofanii nama laala kan akka inni jechuudha. Namni jiru wallaa kun qoonqoo mucaa kanaan na barbaadee isaa jaajabee nama dura fiigee wajji nyaatanii bunni hiratanii. Namni kadamale wayyaanee takka namni mana hagumaa qaba eegannaa ciibsuu malee ciibsanii gisee fincaanii namni mucaan kun nagabbaate eessatti ooftee jechuun malee neeguu malee eegannaa itti yaabu. Namni akkaniin takka oofanii nama laala kan akka inni jechuudha. Namni jiru wallaa kun qoonqoo mucaa kanaan na barbaadee isaa jaajabee nama dura fiigee wajji nyaatanii bunni hiratanii. Namni kadamale wayyaanee takka namni mana hagumaa qaba eegannaa ciibsuu malee ciibsanii gisee fincaanii namni mucaan kun nagabbaate eessatti ooftee jechuun malee neeguu malee eegannaa itti yaabu.
namni qaniina takka qaniina mataa kan akka inni jiru Hinjiru jechuudha. namni jiru wallaa kun qoonqoo mucaa kanaan na barbaadee isaa jaajafee nama dura fiigee wajji nyaatanii nama eeggate malee wayyaa eeggate takka namni mana hakumaa qaba eeggannaa ciibsuu malee ciibsanii gisee fincaanii namni mucaan kun naga baate eessatti ooftee jechuun malee neeguu malee eegganna itti yaabu namni qaniina takka qaniina mataa kan akka inni jiru Hinjiru jechuudha. namni jiru wallaa kun qoonqoo mucaa kanaan na barbaadee isaa jaajafee nama dura fiigee wajji nyaatanii maata keessa qaatee qofa naaf itti tasaa malee namni qoonqoo feetaan hanjoo hin jiru wallaa Nama qulqulleessi fitin jiru jechuudha. wallaahi namni qoonqollee nafti hin jiru takka nama durallee rakkadhee hin beeku laakiin rakkootan rabbii kan been irraa nama mute laakiin irra nama mudette malee rakkoon tan biyya namaa tana keessa akkaan dhufeeti rabbiin kiyya na rakkifne karakka ta'eefillee tolaatii hin jiraan karaa kiyya. Inshallah Oromoo namallee nama hedduudha hadu'aa si warra jiru. Wallaahi Si gargaaraa ijoolleen hedduudha. Maal gattaa isaan saniin? yaa bara galata isaanii rabbumaan irraa kafalu hin jaafa galata isaanii rakkoon tunnis beekadha du'aayin tunnis gosa sadii jirta takka rakkoo as deemtu irraa furtuu jira takka immoo ta guyyaa baruusitatu jira takka tammasiitatu jira san keessaa tammatti gartee qeebalamsa rabbiin waa godhu hin jaan walumaanuu galata isaanii rabbiin irraa kafalu hin jaa. Nuumtiin akkam jira warreen gara du'aa godhanii illee galatoomadha warreen gargaarattanis akkasuma dubbisaadhaa siin jenna mijaan hedduu takka miidhamee namni as moggaa jiru hin jiru. Magaalaa fagoodha bakki inni itti dhaamalleen sanarraa sana xarafa dhaame fagoo baay'eerraa fidanii karaas akkasitti innoo mucaa hana mucaa amma isin dubbisiisan faraqaa isaa jechuudha akkasitti jiraachuudha lubbuudhanii namni dhukkubsatu nyaata dhugaatii dadda barbaada. Karaas ijoolleen akkasillee isaan illee nama biyya sana keessatti jireenyi biyya sana keessa mataa fi jiraachuun ni ulfaata. Nyaatuma fi nyaata irraa isaan illee haaraa waan amma dhufanii nyaatuma fi nyaata irraa godhanii fi inni nyaata babbareedaa malee silaa namni dhukkubsatu nyaata babbareedaa barbaada. Kanaaf jecha nyaatuma fi nyaata sanuu nyaatuma wanni sanuu sila sirriitti argatee haadhaan bahee dura dalagaa warreen akkas sirriitan ijoolleen akkas sirriitan ni beekanii dalagaa museeffaadha warreen museeffaa dalagan dalagaa museeffaa qottuudha nyaata dalagaa nyaata abduuti. Akkasitti hunduu mucaan kunis gargaaraa jira haa galatamu. Takkaan siin jenna ilmaan Oromoodha wal bira dhaabbadhaadha gargaaraadha siin jaa. Waan keenya moggaa dhaabbadhaadhaan siin jaa. Galatoomaadhaan siin jaa warreen du'aa godhanii fi warreen ni gargaaraa ta'an hedduu galatoomaadha. Takkaan ati hunduu mucaan dhuunfanas biyya isaatii fi bakka itti dhalatee fi ganda isaa hundi himee Rakama ijoolleetii fi wanni kanas hin garree warreen miidiyaatis shar godhaadhaaf iddoo kana akka haadha fi abbaa isaatis wal qunnamu nu godhaadhaan siin jira eeggattoota keenya. Wallaahi waan biraa wanni hin jiru hin qabu. Namni kun gizee fayyaa dhaballee namatti illee jijjiira. Namni suuraan namaan takkaan gaafa fayyaati beeku gaafa garte ati fayyaa dhintee beeku tokkoo miti. Angga kono Nasirin jama maka kaya kabel osalle Nasir nanjan Nasir Kamu dugaan kamu Nasir mama nanjan maka kaya kaduga mo saya bang kaya katanabe kam perom sada ammo kanini timbe kamu anta lako isa kaya kabel bilati fe kaun darati Nasirin jama menamni Nasir be uja tiberre ta Facebook igile sena alala kagama kayille maka kaduga hari bang kaya jabatan perom sabe anisan Sunumati miti yang amma kanini mujiru agartee wanta waa'ee icciti yaati malee kabiraati mi Nasir jaati barree sarara ijoolleen biyyaa illee ijoolleen biyyaa illee nu yoo dura irratti firoomsaa ba'an musaa himate nama si dubbisallee hin garree jechuudha nama firoomsaa inni biyyanaa jiru naa dubbisallee hin garree warreen Nasir ba'an yoo beektan Sakaan sinja namni tokko nama laalu jiru yaadus namni laakiin hanguma ati gartee afaan gartee harkaanii sifiree jirtu lubbuun sifiree jirtu gartee sanuma malee ati waan rakkoon takka sirra muuziqaa taanaan nama keetii hadhugaa kamni itti baafatu gisee sana itti baafatu laakiin san ammaan sana biratti na garree waan taa'immoo jira pinge takkaan inshallah ni tajila
Wallahi Koma isaanii koma guddoo keessaa qaba jeetiin eeggadha. Rabbii gartee natti katabini jechuudha wallahi nama inshallah haadira. Wallahi no garaa kiyya keessaa hin qabu. dhaggeeffattoota keenya nu gamchaa kana akka itti keessaa gabbaasu gabbaan wallaalle malana haa itti wallaanamu nu maallaqa wayyaadha maallaqa guddaadha akkasitti nama akka dhukkubsate kan maallaqa guddaa wallaalanii san biraan dabrii ammas waan ngatuu hin qabu khalaas haala wallaa yaaddoo kasarraa hin gurguraadha isin jenna akka nu gurguratan abdii isin irraa qabna takkanaati warreen iddoo duratti ni gargaaraa jettan sunis amma haala kana gargaaruu dandeessanii amantaatti wal bira haa dhaabbannu siin jaa galatoomadha maqaa meedhamma Galatoomaa hin jaamanii waan jaa. Galatoomaa laakiin nama keenya ka ganaaf illee onni kanaa mudatullee irraa eeguu qabdanii cinaa dhaabbachuu qabdan ganaaf illee bakka inni dogoggore taatan sirreeffachuu godhantu balaa rabbiin irraa qabu iyyaamtuu rabbiin irraa qabu isinillee namni tokko dhuganii dogoggora taatan beektanii fi irree dogoggora isaan keessaa baaftanii dogoggora isaa akkatti hin deebine walii duraa teessuu qabdan malee cayyatanii dogoggora isaati kuni namni dogoggoree rakkoon taane ni seenaa dhuunfaafillee seenu rakkoon ni seenu rakkoo dhuunfaa sana dhuunfaaf seenetee deegoonni qabuun qabdu rakkoo dhuunfaa sana akkataatti inni seene dura beekumsaan taatus beekumsa dhabaan taatus isa sana adda baaftee fi rakkoo isaan gartee akkatti dhuunfaadhaaf waan akkana akkatti hin deebine itti murteessuu fi adda godhe akkanumatti namni kun wallaalaaf akkana ta'e har'a wallaalaaf akkana ta'e jettee biraa maquun qabdeeti. Wallaala takka ibsuu fi qabde nama keenya. takka ati argattu Namu rakkoo takka amma kana waan kana haasoo kana ilaalee sheer godhu amma sheer godhee sheerii namaa ta'e ilaalee sheerii laayikii yoo goote maaliif namumti ol bira ol geessi malee waan biraa takka ol bira ol geessi. warreen qabdanis Isa kanaa sheertii godheetanii ilaaltanii bira dabruun qabdan laayik gootanii sheer godhuu qabdan achisanillee achirratti illee yaadee tokko itti kannatanii. Inni kun rakkoo isaatiif quuqama isaatiif sheer godhee miti. Inni isa kanaan nutis barbaanneet maaree sheer godhetanii dabruu biran qabdan wallaalumma sheer godhuu qabdan illee laayik gootanii sheer godhuu qabdan. takka ati nu dhaggeeffattoota keenya jalleen ammaan tana ol jee haasoo jira wayyaadha alhamdulillahi as booda egaa tama akka isaa kan nu baasadhaan hin jennaan maaruudha akka inni asii gabbee haadha fi abbaasatti galu nagaan guraadha akka itti ba'an malee akka itti galan hin beekanii namuutu takka ati isin jenna nagaatti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.